Akkam nagaa jirtu hiriyoonni koo nageenyi keessan iddoo jirtan hundatti isiniif haa eeggamu. Viidiyoo namni tokko osoo nurratti hin beekin akkamitti nama viidiyoo waraabuu dandeenya? Viidiyoo banaa ta'us osoo hin argin, osoo hin mul'atin, osoo viidiyoo hin banin, osoo gubbaarratti iskiriin keenyarratti hin mul'atin jechuudha. Nama feene wajjin teennee, abbaa feene wajjin teennee keessattis ta'ee gara duubaatti akkamitti viidiyoo waraabuu dandeenya osoo namni hin argin jettanii namoonni na gaafattaniif kunoo isiniif qabadhee dhufee jira. Secret Video Recorder kan jedhu jira appii tokko. Kunoo appii kana jechuudha. Secret Video Recorder jedha. Appii kana install gootan. Ani amma install godhee waan jiruuf appii kana open jedhee seena jechuudha. Appii kana yeroo install gootanitti lama ta'ee isiniif bu'a jechuudha. Appiin kun lama fakkeenyaaf kunoo akka asirratti mul'atutti akkanatti isiniif dhufa. Jalatti isinitti mul'ataa mi gara jalaa appii wal fakkaatu lamaan Quick Recorder jedha. Tokko gara mirgaa kan jiru ammoo Secret Video Recorder jedha. Secret Video Recorder kan jedhu kana tu'ine jechuudha. Secret Video Recorder kan jedhu erga tu'ineen booda akkanatti dhufa. Tap to start kan jedhu kana dhufa. Isa click goona isuma tu'ine jechuudha barruu gubbaa jiru kana. Erga tu'ineen booda akkanatti nuu fida. Kunoo gubbarratti mallattoo foldarii adii kana biraan sarara sadi kan qabu jira. Isa sarara sadi kana tuuyitan click gootan. Click erga gootaniin booda akkanatti dhufa leetar jettanii kun rakkoon qabu duuba baak gootanii kunoo akkanatti dhufa video camera jedha. Video camera kan jedhu kana tuuyina click goona. Front camera back camera jedha. Keessaan haa waraabu moo gara alaatti haa waraabu jedha duubatti jechuudha. Keessaanis yoo feetan akkanuma dhoksaadhaan waraabuuf nama wajjin haasa'aa yookaan ammoo Facebook keessan namni tokko osoo ilaalaa jiru keessaan walitti mul'isaatiin dhoksaadhaan waraabuu dandeettan akkasuma ammoo duubatti deebitanii as bira waan biraa fayyadamaa yookaan bilbila haasa'aatiin ta'uu danda'a wantoota adda addaa dalagaa waraabuu dandeettan jechuudha. Ani amma baak kaameraa jedhu hamma gara duubaa kanatti haa waraabu. Sanbooda lammaffaarratti video quality jedha. Qulqullina viidiyooti kuni high quality, medium quality, low quality jedha. Ani amma kan gubbaarratti high quality sanarraa godhu jechuudha. Sadaffaarratti ammoo recording duration daqiiqaa meeqa akka isin waraabu barbaaddanii kan jedhu kana sa'a tokko hanga sa'a tokko waraabuu danda'a appiin. Isin yoo feetan ammoo hir'istaniis ta'ee akka feetanitti gochuu dandeettanii sanbooda okay gootan jechuudha. Ani amma sa'a tokko irratti godhee dhiisee jira. Okay, afraffaarratti orientation jedha. Orientation auto. Orientation kana auto gootan. Auto isuma gubbaa kana jechuudha orientationii. Sanbooda cancel jettanii deebitanii gara gadii ammoo security password itti godhuu yoo feetan. Password itti godhuu yoo feetan protect password kan jedhu kana tu'inee yoo feene password itti gochuu dandeenya jechuudha akka feenetti. Password itti gochuu dandeenya. Ani amma itti godhuu waan hin barbaanneef duubatti deebi'aa amma gara appii gara waraabuutti deemna jechuudha. Kunoo amma isa gara bitaa jiru Quick Recorder kan jedhu kana isatu nuuf waraaba jechuudha. Isa maal goona yerooma tokko gattuina. Kunoo an amma haa tuqu yerooma tokko gattuqee jechuudha. Erga tuqeen booda amma naaf waraabuu jalqabee jira jechuudha appiin kun. Naaf waraabuu jalqabee jira. Waraabuu jalqabee jira. Okay, amma haa dhaabu. Yoo dhaabuu feetan ammoo isuma yeroo tokko tuuyitan ammallee deebitaniitiin. Quick Recorder kan jedhu kana isuma tuuyitan. Kunoo tuqee jira amma. Okay, sanbooda amma waraabee jira jechuudha. Secret Video Recorder kan jedhu ammoo appii isuma gara mirgaa jiru kana tuuyina. Isa tuuyinee erga kan nu fidee booda akkuma duraatti tap to start kan jedhu kana tuuyinee gubbaarratti jechuudha. Amma ka gubbaa fakkii foldarii kan qabu adii gubbaa gara mirgaa jiru kana jechuudha. Adii gubbaarratti gara mirgaa jiru kana isa tuuyina. So yoo tuuyinu kunoo viidiyoon okay kun beeksisaa X gootanii viidiyoon amma waraabee kunooti osoo isin wajjin haasa'aa jiru viidiyoo kana waraabee jechuudha ammaan. Osoo isin wajjin haasa'u jiru viidiyoo kana waraabee. Akkanatti argachuu dandeettan jechuudha hiriyoonni koo hundi keessanuu asoo akkasumatti record godhaatiin waan feetan fayyadamuu dandeettan Facebook ta'ee YouTube ta'ee iddoo feetan
seentanii fayyadamuu dandeettan osoo waraaba namni tokko hin beeku namni tokko fakkeenyaaf YouTube seentaniitiin akka feetanitti waraabuu dandeettan waan biraa viidiyoo laalaatiin waan adda addaa laalaa YouTube kiyya kan dura abdii app kan jedhu sun maqaa jijjiireetiin Oro MP4 kan jedhu kanarratti jijjiiree jira seenaatii subscribe godhaa subscribe gochuu hundi keessan hin dagatinaa akkasuma Facebook kiyya add follow godhaa share godhaa appii kanas yoo jaalattan namoota birootiifis gayaa appiin kun akkasumatti namni ittiin isin sobuus danda'a osoo isin hin beekin viidiyoo isin waraabeetiin wantoota garagaraatti fayyadamuu danda'anii appii kana share godhaa like godhaa yaada yoo qabaattan ammoo nuuf barreessaa appiilee kana dura isin barsiise hundaayyuu seentaniitiin Facebook jala seentanii argachuu dandeettan akkasuma YouTube irrattis in argama hundi keessanuu seenaati ilaala share godhaa like godhaa waliin gaa wantoota biraa akka isin barsiisu kan feetan hundaayyuu ammoo naaf barreessaa waan danda'urraa isin barsiisa jechuudha galatoomaa hiriyoonni koo hundi keessanuu share gochuu akka hin daganne hundi keessanuu hanga appii biraatiin walitti deebinuuf nagaan naaf tura